Jirra jirtu hordoftoota chaanaalii kiyyaa hundi keessanuu nageenya kiyya kan jaalalaa kan gammachuu bakka jirtan maratti simbiraa ga'u har'as viidiyoo biraatiin dhiyaatee jira turtii yeroo dheeraa booda. Egaa hordoftoota kiyyaa har'ammoo viidiyoo kana keessatti wantoota lama qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Innis maasituu Google Play Store irratti wantoota lama kan abdeettan kan isin beekuu qabdan bilbila keessan irratti wantoota fayyadamuu qabdan keessaa isa baay'ee barbaachisaa ta'e qabadhee isiniif dhiyaatee hanga dhuma viidiyoo kanaatti na wajjin tura. Channel kiyya fara namoonni taatan channel kiyya subscribe godhuu hin dagatinaa. Jalqaba viidiyoo kana like godhuun akkasuma subscribe iddoo diimattee kana tuquudhaan akkasuma notification gubbaa ol jettu kanarratti tuquu hin dagatinaa jechuudha. Viidiyoo yeroo yeroodhaan isin biraan ga'u akka daddafee isin bira ga'uuf mallattoo kana tuquu hin dagatinaa jechuudha. Kallattiimaan gara barnootichaatti dabarra. Jalqabarra Google Play Store keessanii galtu. Google Play Store keessan haala argaa jirtan kanaan erga keessa galtanii Google Play Store wantoota hedduu update godhee jira jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota nuti arguu qabnu keessaa tokko iddoo sarara sadii kanarratti tuquudhaan settingii keessanii galtu. Settingii keessa yeroo galtanii kaatan iddoo kanarratti Google Play Store keessan update ta'uu isaa kan beektan update akka ni gootu. Erga update ta'ee ka'ee Zem jedhu kanaan isinii fida jechuudha. Zem kana jechuun asirratti kalarii argachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf asirra yeroo tuqxan dark mode jedhu kanarratti ni tuqxu. Egas booda application keessan haala argaa jirtan kanaan bifa gurraachatti fayyadamuu dandeessu. Egaa ija keessaniif akkasuma immoo baatirii keessaniif baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaa bilbila keenya yeroo fayyadamnu fakkeenyaaf ijoolleen daa'ima qabaachuu dandeenya. Daa'imni immoo bilbila nurraa fuudhuudhaan Google Play Store keessa galanii applicationawwan ijoolleef hin taane fakkeenyaaf wantoota gaarii hin taane sirra daawwachuu godhuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni biraallee akka bilbila keessanitti appii isin hin feene asirra daawwachuu akka hin goone godhuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf application asirratti akka namni biraa daawwachuu hin goone fakkeenyaaf bilbila keessan asmarra sarara kan sadii kana tuqxaniiti setting jedhu kanarra ni tuqxu. Egas booda gaddeemuudhaan parental controls jedhu kanarra ni tuqxu. Egas booda kun on ta'uu qaba jechuudha. Erga on ta'eeti apps and game jedhu kanarratti ni tuqxu. Asirratti pin koodii galchitu jechuudha. Pin koodii ma barbaadan nama 1 2 3 4 jedheeti man galcha. Egaa asirra galchee kun haala argaa jirtan kana wantoota hedduu agartu jechuudha. Asii ol umrii 6 oliidha. Hanga asii kan fayyadamanidha. 6 kanarra fayyadamu jechuudha. Asirra immoo age haga umrii 12 hanga oliitti isa kanarra fayyadamu jechuudha. Mee fakkeenyaaf ijoollee umrii 6 hanga umrii isaanii 6 ta'an irratti yoo geenne fakkeenyaaf isa kanarra goone jechuudha. Haala argaa jirtan kanaan asirra yeroo goone applicationawwan isaan search godhan as keessa argachuu hin danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf mee save goonee ilaalla. Egaa asirra iddoo search kanarra dhayneeti Facebook search goonu. Facebook argachuu hin danda'an haala argaa jirtan kana Facebookiin hin jiru. Akkasuma immoo applicationawwan akka TikTok fakkeenyaaf mee TikTok barbaannu TikTok illee as keessatti argachuu hin danda'an jechuudha. Applicationawwan gaarii hin taane ijoolleedhaaf yookiin immoo nama umrii ijoollee isaanii umrii xixiqqaa ta'aniif yookiin immoo namoonni biraallee akkas keessa galanii ilaaluu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollee qofa osoo hin ta'in namoonni bilbila keessan irratti appii namni biraa isinirraa fuudhee akka daawwachuu hin gooneef asirra argachuu akka inni hin dandeenye godhuu dandeessu jechuudha. Haala salphaa ta'een haala argaa jirtan kanaaf fakkeenyaaf Twitteris barreessee jira jechuudha. Mee fakkeenyaaf haa jijjiirru. Haala argaa jirtan kanaan erga jijjiirres maal argina ka jedhu haala argaa jirtaniin pin koodii keessan isin gaafata yeroo baatanii keessa deebitanii egas booda mee hanga 16 kanarra yoo goone maaltu jira ka jedhu ilaallu save gooneeti. Asirratti jijjiiramni jiru maalidha ka jedhu Facebook tarii baasuu danda'a. Fakkeenyaaf asirratti Facebook ni baasa. Akkasuma immoo wantoota akka TikTok illee ni baasa jechuudha. Fakkeenyaaf haala argaa jirtan kanaan hundayyuu ni baasa. Haala argaa jirtan kanaan jechuudha. Isin immoo yoo hin barbaanne guutummaa guutuutti ol irra kaa'uus dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma hanga 16 irra kaa'ee mee ol irra kaa'ee isin haa agarsiisu. Allow all jedhu kanarratti including unrated jedhu kanarra ni keessu yoommoo haala argaa jirtan kana as keessaa filachuu dandeessu jechuudha. As keessatti 0 kanarra illee yoo keessan applicationumaan namni barbaadu as keessatti hin argamu jechuudha. Fakkeenyaaf 0 kanarra yoo kenne mee maal fa'aa jira asirra ka jedhu jechuudha. Applicationuwwan fakkeenyaaf kun akkuma jalqabaate jechuudha.
So kanaafiyyuu haala argaa jirtan kanaan wantoota hedduu as keessatti hide godhuu dandeessu. Ijoollee keessaniifis ta'uu danda'a, akkasuma immoo bilbila nama biraa akka bilbila keessanitti waa daawunloodiin goone kana godhuu dandeessu. Waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Akka itti gammadan, akka barnoota argattan abdii guddaan qaba. Channel kiyya subscribe namoonni haaraa taatan, akkasuma namoonni channel kiyyaaf haaraa hin ta'in like video kana godhuu hin dagatina. Video biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.